Okay. Sadafa me sirba ke halan jaalatu tokko nuuf wellisi. Akkam jedheen isin wellisan daraa kanatti dasheewidha. Ashi sirba magadhiisaa jedhamu isin wellisa sirba aadaa Arsiitii fi akkuma san waa baay'ee of keessatti qabu waa'ee jaalalaa of keessaa qaba. Amma kun torbee kana keessa kilippii isaa xumuramaa jira yeroo gabaabatti isiniif gadhiisama. Isuma mata duree isaa isiniif haa himu. Okay, madras. Yalla. Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab tata jalan. Hey mulai agar bercisa, biar ofian tu bercisa. Sangga ofan jenna, of tevate syakari di kushani bitata, kushantama bitagarini ya alawa kawe, aden lalani lamani dia, mare odwe gabanga fabiya, amboge salola, ada syakar be makani abani yodue. Ilmaniran badu makani buraya gadidu bosama selmati ditendidu. Yalla. Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channelii Mube 430 እንደናችሁ ሰላም ናችሁ ላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ ጥያቄ ተጠየቁትን ለማልስ ነው መጣሁት። ጋይስ ከኔ ጋር ቆይታ አድርጉላችኋለሁ። እጆለ ኦሮሞ kabajamtoota jaalatamtoota isin jaaladha. Gaafi gaafatame jira gaafi kana deebisuu fi haga dhumaatti viidiyoo kiyya wajjin turuun dagatina like share gochuun dagatina comment yaada keessan naa barreessuun dagatina. Guys sagaleen keessan dhagamuu dhabuu danda'a ala jirra iddoo bashannanaa sanduratti immoo bagatti isin Eid Mubarak isin jecha viidiyoo like godhaa comment naa gochuun dagatina gaafi deebisaa fi na wajjin tura. Tokkoffaa waan jedhu walaloo jaalalaatiif kan qabsoo hin qabdaa dhagahee garuu immoo beekamtii ittiin hin arganne miidiyaan tokko sin beekne baasii malee galii hin arganne kun maaliif ta'e naan jedhe. Okay galatoomii Mubee wanti ittiin beekamtii hin arganne hin argatiniif ani siruma jaalala sirba waan jaaladhuuf sirbe malee beekamtii nama wajjin namoota beekamtii miidiyaa qaban waliin beeku sababa saniitiin miidiyaadhaan waliin barree amma garuuyyuu sirboota kii kan jaalalaa gara biraattis maxxansu sirba lama maxxanseen jira. Amma sirba haarawaa qabadeen faara ilmaan Oromootiin amma ol baraa jira jechuudhaan ifadheen jira baay'ee deebii isaa kana ta'a. Lammaffaan immoo waa'ee ijoollee Yaman keessatti ibiddaan gubataniitii fi artistoonni beekamtoonni iyyuu yaadatanii hin sirbine akkamitti yaadattee sirbuu dandeettee naan jedhe. Okay, an akkaataan itti yaadadheetiin sirbuu danda'e halkan ture hin yaadattan jedhee yaada halkan san ijoolleen gubatan jedhanii viidiyoo naa erga rafee ture achumaan rifadhee ka'ee video waraabee jechuudha. Walaloo dabdaabee wayii irratti barreesse sammuu kee keessa yeroo baay'ee waan jiruuf gara walleetti deebisee isin jedha baay'ee keessa kiyya waan na cabsee fi jechuu barbaadeessu. Okay. Sadaffaa mee sirba kee haalan jaalattu tokko nuuf wellisi. Akkam jedheen isin wellisan daraa kanatti dasheewidha. Ashi sirba magadhiisaa jedhamu isin wellisa sirba aadaa Arsiitii fi akkuma san waa baay'ee of keessatti qabu waa'ee jaalalaa of keessaa qaba. Amma kun torbee kana keessa kilippii isaa xumuramaa jira yeroo gabaabatti isiniif gadhiisama. Isuma mata duree isaa isiniif haa himu. Okay, madras. Maal jedhee mata duree isaa ta'u akkam godha? Mata duree isaa share gadi fiinga kaa'u YouTube kee irratti daawwatan. YouTube kee irratti daawwatan natto nagaruyyuu. Okay. Sirbuma wanni kan isin wellisa ijoollee Yaman kana miknaan isallee ijoolleen sirba kana ijoollee Yaman dagatamanii waan jiruuf dagatamuu hin qabu seenaan isaanii jechuudha. Oromo wal malee waan qabnu saba koo wal malee waan qabnu dhiiga koo walii haa birmannu saba koo walii haa birmannu jedha. Isuma kanaan isin sirba bakka arifadhee waan jiruuf baay'ee iqirta. Okay, arfaffaan immoo gama sirbaa akkamiin seentee naan jette gama sirbaa kitti seenee andaa'ummaa makiyya irraa sirba weellisu waan jaaladhuu fi istiidiyoodhaan wal baree jennaan sirba jalqabee keessumaa sirba irratti jalqabe sirba ijoollee Yamaniitiif baay'ee waan aareef jechuudha. Isaa isiniin jedha akkana jalisa Oromiyaa xiqqoo. Okay, shanaffarra geenne weellistoota Oromoo jaalattu keessaa tokko nuuf himii sirba isaa keessaa tokko nuuf weellisi naan jedhe shanaffaan akkasii. Okay, sirboota ijoollee Oromoo hunduma isaatu nan jaaladha. Ijoollee Oromoo hundaa jaaladha. Nama kamuyyuu nan jaaladha. Nan kabajallee garuu artistoota Oromoo keessaa kanan sirriitti jaaladhu. Isin hunduun beektanii Hacaaluu Hundeessaati.
sirba isaa tokko isin weellisaa ree bannaatachi dhala jira akkamti isin weellisa Weellisiif tokko raawwisiif. Orrungama lafan baatu Orrungama lafan baatu talba facaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal Gaggalaafata taati. gaggalaafata taati. heemulee Garbachiisa biyya ofii yaaddu gachiisa. Lafa Sangamoo kan jennaan ooftee baate shakariidhi kushaniin bitata kushantamaan bita gariini yaa alaabaa qawwee aadaan lamanii dhiyaa maarree yoo du'e gabaan gaafa biyya amboo keessa lola ada shaggar ba'e makaanii abbaanis yoo du'e ilma niiraan baduu makaanii burree yaa gaadiddu bosoma seelmatti dhiitteen diddu. Ngaare. Okay, shana fadamte? Yaa. Jaafa. Jaffaan immoo sirboota kee kana. Jaffaan immoo wanni jedhu sirboota kee kana walaloof yaadaloo isaa keetuma immoo namatu si gargaare. Yes, namni na gargaare sin jira kiyyallee sirba fakkeenyaaf waa'ee qabsoo tokko artisti Firahaanii na gargaare. Isa wajjin hojjannellee baay'isawee Ndajiyaashiski. Isa wajjin hojjannellee artisti Firahaanii wajji jechuudha inni na gargaaree jira. Kabiraan mootuu kan ammaa kanaaf sirba ijoollee yaman kophaa kiyya barreesse. Isuma natti fakkaata deebi'eera Jaffaa. Torbaffaan gama fuulduraatti sirba haaraan dhufaa jirta moo abdii kutattee ayinoo abdiin kutadhu Oromoon keessaa babal'aadha. Oromoon nama goosa abdii nama kutachiisu durallee dogongora koodha YouTube chaanaalii kee irratti gadi hin dhiisne amma mootuyyuu YouTube chaanaalii kee irratti gadi dhiisudha waan ta'eef ammuma ammaa kanaayyuu torbee kana keessa sirba tokko gadi dhiisudha abdiin kun itti fufaa jira. Asiniin jedha. Okay, saddeettaffaan mee mudannoo qabduu tokko yoomuu hin dagadhotte yaaddu tokko nuuf qoodi. Mudannoo tokko bichaan qaba arga dhaladhee ganagee akkam jireen sitti hima. Okay. Yeroo daa'imummaa osoo hin taane ergumaan guddadhee hagana ga'ee ergumaan guddadhee hagana ga'ee mana barumsaatti mucaan wayina jaaladhee aniin sayina rabsee osoo an karaa deemaa jiru mucaan nadha'e jechuudha marka kun garuu na dhukkuba mudannoo kanaan qaba kan yoomuu na keessaa hin baane baay'isee. Okay. Meeqaffaa takka gaa'isa? Saddeettaffaa. Saglaffaa irra geenne. Saglaffaa mee uummata keenyaaf maal laamtaa akka sabaattis akkana keettisichuu barbaadede. Okay. Ani uummata Oromooti wanni dhaamu qaalii takka bichaan dhaama fi inni illee mootiyyuu uummanni Oromoo tokkummaadhaan malee kan biyya ofii ceesisuu danda'u biyya ofii du'arraa baraaruu danda'u waa biraatii miti daandiin isaan ittiin ce'uu danda'an daandii waboo qofaa daandii sirrii isaa isiniin jedha kanuma dhaamsi akka Oromootti jechuudha akka sabaattis akka dhuunfaattis kana yaadu kana malee hin jiru jechuudha. Miknaatum waa baay'ee haasa'uu hin barbaadu kanuma. Kurnaffaan hanniin eenyudha? Hanniidha garuu wanti adda godha mala adda qabdi. Konfideensii mataa kiyyaan jaaladha kanan ajajurra kan na gammachiisu waan mataa kiyyaa osoo hin godhen itti gammadaan isiniin jedha. Sanumaan isiniin jedha bakka. Tumurree. Guddina koo irratti homaa wanti dabarsellee baay'een jiru mudannoo kee kayyoo duraa isinitti hime. Mudannoon kees baay'ee gaarii yaani guddina kiyya irratti anaaf pilaazarii kee bicha mana keessa ture. I'm sorry yaani firii ta'een guddadhee mudannoo wayiitu hin qabu alhamdulillah isiniin jedha. Waan na duukaa turtaniif galatooma. Hordoftoota ሙቤ 430 በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።